TV'n jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjina ta'u har'a gammachuu hammanan jedhamnetu natti dhaga'ama. karaa TV jireenyaa iddoodhuma isin jirtanitti dubbii Waaqayyoodhaa qabannee akka nu dhiyaannuuf Waaqayyo balbala kana waan baneef maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hundumti keessan gara TV jireenyaa baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Kadhata gabaabaa isaa ergan godhee booddee dubbii Waaqayyoodhaa har'an isinii qabadhee dhiyaadhetu walii wajjiniin hirmaanna. Phaawulos ergamaanii yeroon gara keessan dhufu immoo ayyaanan isinii wajjiniin hirmadhaadha. Ani ayyaanan hiruu dhufe tuun taane isinii wajjiniinan ayyaana hirmachuudhaaf dhufe. Waaqayyo immoo qixxee maleetu ayyaana isaa iddoodhuma nu jiraannutti nuuf gadhiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'a kutaan keessaa dubbisu ergan dubbisee booddeen kadhata godha. Yoo macaafa qulqulluu biraa qabaattanii wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisa. Kakuu haaraa fuula 26 akka jedha. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin Yohannisiin obboleessa Yaaqoobiinis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaa akka biiftuu ibsee ulfinni isaas akka ifaa addaatee balaqqise. Kunoo Museeniif Eliyaas achitti isaanitti mul'atani. Isaa wajjinis dudubbachaa turani. Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3 tokko siif tokko Museedhaaf tokkos Eliyaasiif nan ijaaraa jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti ibse. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbate. Kun ilma koo isa an jaalladhu gammachuun koos isatti in raawwatama isa dhagaa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifamanii guddaas in sodaatani. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harka isaan qabee ka'aa in sodaatinaa isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalanii Yesuus duwwaa malee nama biraa tokkoyyuu hin argine. Lakkoofsa 9 irraas akka jedha. Isaan gaaricha irraa utuu gadi bu'uutti jiranii Yesuus ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa hamma kaafamutti mul'ata argitan kana nama tokkotti iyyuu hin himinaa jedhee bartoota isaa abboome. Mataa keenya gadi qabannee dubbii Waaqayyoo kanaa Hafuurri qulqulluun akka inni nu hiikuufitu Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu. Waa'ee yeroo kanaaf waa'ee sagantaa kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo akka nuti dubbattu barbaanna. Sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhamee caafamee akkuma jiru sagaleen kee humna fayyisuu of keessaa qaba. Humna sagalee keetiin dhukkubsatoonni hin fayyu. Humna sagalee keetiin hidhaa kan qaban hin hiikamu. Humna sagalee keetiin garbummaa jalaa namoonni bilisa hin ba'u. Humna sagalee keetiin dukkanni namootaa hin ifa. Humna sagalee keetiin waanjoon namootarraa hin caccaba. Kanaaf Waaqayyo dhowwaa tokko malee iddoo nuyi jirrutti humni sagalee kee maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya haa dhufu. Anis garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf ayyaanni kee dhowwaa malee na gargaaru. Maqaa isaatiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Mata duree kana yeroon itti kennu akkasan jedhe ulfinaa gara ulfinaatti darbu. Kutaa nama dubbise kana keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaafnee yeroo ilaallu guyyaa ja'a booddee jedheetu jalqaba. Guyyaa ja'a booddee guyyaan ja'an kun eessaa ka'eetu lakkaa'ame. Eessaa ka'amee lakkaa'ame. Lakkoofsi ja'a lakkoofsa namaati. Namni guyyaa ja'affaatti uumame. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irras dhattanii yoo ilaaltanii lakkoofsi bineensichaa ja'a innis immoo lakkoofsa namaati qalbii kan qabu alakkaa'u jedheetu dubbata. Egaani maal argina kanarratti lakkoofsi ja'a lakkoofsa namaa ta'utu argina. Lakkoofsi 7 immoo lakkoofsa Waaqayyooti lakkoofsa guutuudha.
namni gaanii gara lakkoofsa torbaatti galuutu irra jiraata waaqayyo wajjin wal arguudhaaf. Kutaa kanarratti Maatiyos akka nu barreessutti guyyaa ja'a booddee jedheetu barreessa. Guyyaan ja'an kun maanni jenne yoo ilaalle boqonnaa 16tti ol deebinee lakkoofsa 24 kaafne yoo ilaallu ifa guddaa isaa nuu kenna yookaan ibsa guddaa isaa nuu kenna. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbii jajjabaasaa, dubbii ciccimaasaa namooti of keessatti kan isaan ofii isaanii ilaalan, kan namoonni keessatti of madaalan, dubbii sammuu namaa gararraa ta'u, dubbii yaada fooniitiin namni murteessuu hin dandeenye, dubbii cimaa afuriitti dubbate. Dubbii sana arfan yookaan immoo sagalee gurguddaa sana arfan ergatti dubbatee booddee guyyaa ja'afitu calluma jedhe. Dubbicha keessatti ofa ilaalaniif, dubbicha keessatti ofa madaalaniif, dubbichaan ofa xiinxalaniif, dubbichaan haa hojjetamaniif, dubbiin waaqayyoodha jireenya nama hojjeta waan ta'eef. Dubbicha dhaga'aniin murteeffataniif, garatti adeemanii haa beekanii fi haa aleellataniifitu guyyaa ja'a isaanii kenne. Guyyaa ja'a isaanii kenne. Lakkoofsa nama guutuu isaanii kenne jechuudha akka lakkoofsa namaatti. Kana keessaa ba'anii gara lakkoofsa waaqayyootti akka isaan galaniif waaqayyo barbaade. Gara waamichaa isa waaqayyootti isaan waametti isa kan namaa cufanii, boqonnaa kan namaa cufanii, shaakala kan namaa cufanii, yaada kan namaa cufanii, jireenya isa kan namaa cufanii, jireenya isa waaqayyootti isaan waame, jireenya isa kan bara baraa sana. Waamicha isa olii dhufu sana akka isaan jalqabaniifitu dubbii cimaa isaa harka isaaniitti dubbatee booddee guyyaa ja'aafitu calluma jedhe. Maanni dubbiin gurguddaan kun arfan? Inni tokkoffaan namni ana duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate, namni ana duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate ofii isaa hadhiisu, fannoo isaas baatee ana duukaa bu'e. Jireenyi kiristinnaa eessaa jalqaba yoo jettani, jireenyi kiristinnaa of dhiisuurraa jalqaba. Jireenyi kiristinnaa of dhiisuurraa jalqaba. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos na duukaa bu'uu namni barbaadu yoo jiraate yeroo jedhu na duukaa bu'uun fedha keessanii. Akkan isin filadhe isiniif jedhees gara biyya lafaa akkan dhufe isinis yoo na filattani na duukaa bu'uu filmaata keessan yoo godhatani. Akkan isin filadhetti yoo na filattani akkan isin jaalladhetti yoo na jaallattani. Utuu namni na dirqisiisin fedha koo guutuudhaan, fedha abbaa koo guutuudhaan gara keessan akkan dhufe isinis immoo fedha keessan guutuu yoo ta'e na duukaa bu'uuni ofii keessan dhiisaa jedhe. Gooftaa Yesuusin duukaa bu'uuni fedha keenya barbaada. Erga isa duukaa bu'uu filannaan garuu of dhiisuuni dirqama. Kanaaf warra isa duukaa bu'uu barbaaduuni ofii keessan dhiisaati, ofii keessan dhiisaati, fannoo koo baadhaa ana duukaa bu'aa jedhe. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namatti wanti ulfaatu of dhiisuudha, of dhiisuu. Kanaaf irra tokkoon keenya irraa waaqayyo kan inni barbaadu, duuka buutota isaa kan taane irraa kan inni barbaadu of dhiifnee jireenyi nuyi kana booddee jiraannu jireenya isa Yesuusiif jiraannu ta'utu irra jiraata. Phaawulos ergamaanii ani yeroonni fannifameen isaa wajjiniin fannifame, yeroonni du'een isaa wajjiniin du'e, jireenyi inni nama jiraadhu kun jireenya san ofii kootiif jiraadhu miti jedhaan warra Galaatiyaatiin. Jireenya kana gooftaatu ana keessaan jiraataa jedheetu dubbata. Kanaaf jireenyi kiristinnaa jireenya of dhiisuuti. Dubbii cimaa isa kanatti dubbate egaa tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo namni jireenya isaa yoo mararsiifate jireenya isaa dhaba. Namni jireenya isaa yoo kenne garuu deebi'eetu argata jedhe. Kana jechuun maal jechuu isaati? Namni waan kennetu deebi'ee fudhata jechuu isaati. Waan mararsiifate hin dhabaa jechuu isaati. Biyyi lafaa waan mararsiifattetu argatta jetteetu barsiifti biyyi lafaa. Waan iddoo gaarii ol keewwatte, waan akka ta'utti qabatte, waan eeggannaa guddaa goote eeggatte isatu si hafa, isatu kan kee ta'a jedhaniitu barsiisu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu namni yoo jireenya isaa mararsiifate isa dhabaa. Namni waan mararsiifatu hin dhabaa. Namni garuu waan kennutu deebi'ee fudhata. Kanaaf jireenya keessan kennaa. Jireenya keessan kennaa. Jireenyicha deebitaniitu argattu jedheetu dubbate lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti wanti inni dubbate namni jedhe guutummaa biyya lafaa kana buufachuu utuu danda'e maal isaa godhaa jedhe. Yoo buufate maal isaa godhaa jedhe. Lubbuu isaatti garuu yoo jalaa hir'ate. Guutummaan biyya lafaa kun utuu nuu kenname firoota koo amma isa lubbuu keenyatti buufannu nuun ga'u. Inni kan lubbuu waan bara baraati.
inni biyya lafaa kanaa garuu waan har'aa boriiti. Kanaaf utuu guutummaa biyya lafaa buufattaniiyyuu maal isinii godhaa kun jedheetu dubbata. Maal isinii godhaa kun? Maal isin fayyadaa guutummaan biyya lafaatu isinii kennamee jedheetu dubbata. Lubbuu keessanitti hin hir'isinaa jechuusaati. Yaa nama Waaqayyoo har'a lubbuu keetti hir'atee jira laata utuu sagan biyya lafaa duukaa fidduu? Namni ammarraatti biyya lafaa buufatee jiradheen yaaduan. Biyya lafaa buufachuun hin danda'amu, salphaayyuu miti. Utuma danda'ame iyyuu jedhe Gooftaa Yesuus garuu maal waa'ee baasaa Arfaffaa irratti ani deebi'ee nan dhufa, yeroo an dhufu immoo gatiin nama hundumaa anaa wajjineedha. Gatii akka qabnutu dubbate. Wanti nuyi har'a biyya lafaa keessatti hojjennu gatiinsaa Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin nu dhufaa jira. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo har'a mana Waaqayyoo keessa kan hojjettanii hojjetoonni Waaqayyoo hundumti keessanii misiraachoo gatiin keessan Waaqayyoo biratti guddaadha. Museen fagootti jedha sagaleen Waaqayyoodha gatiisaa waan argeef jedha fagootti. Inni har'a argachaa jiru mana Fariyoon keessa waan harkaaf harkatti isaa kennamuudha. Ilma intala Fariyoon jedhama tarii yoo achi keessa ture carraa mootii ta'uudha hin argata ta'a. Maqaa gaarii qaba, ulfina guddaa qaba, horii guddaatti nyaata, jireenya gaarii jiraata. Inni kun bu'aan har'a qabuudha. Isa kana taa'ee ilaale saba Waaqayyoo wajjiniin immoo yoo rakkadhe maalan argadha? Yoon mana Fariyoon keessa jiraadhe yoon intala ilma Fariyoon jedhame yoo kanan argadha? Yoon saba Waaqayyoo wajjin rakkadhe moo maalan argadhaa jedhe. Wanti har'aaf irratti kennamuuf itti hin argamne Museetti garuu fagootti jedha sagaleen Waaqayyoodhaa fagootti ilaalee jedha. Fagootti ilaaleetu lakkaa'ee gatiisaa. Gatii keenya beeknee adeemuun barbaachisaadha. Egaan dubbii gurguddaa kana arfan ergatti dubbatee booddee akkuma sila isiniin jedhee guyyaa ja'aaf calluma jedhe. Guyyaa ja'a booddee dhufeetu bartoota warra 12 keessaa 3 kophaatti adda baase. Waaqayyoo yaada si barbaaduu fi kophaatti adda si baasa. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Bartoonni warra 12 iyyuu warra fo'amaniidha. Warra 72 keessaatu halkan tokko guutuu kadhachaa bulee warra 12 kana foo'e Gooftaa Yesuus hojii kakuu haaraadhaa jalqabuudhaaf hundee kakuu haaraadhaa akka isaan ta'aniif isaaniin daatee isa fidee dhufe mootummaa Waaqayyoodhaa jalqabuudhaafitu warra 12 kana fo'ate. Warra 12 keessaa immoo ulfina adda ta'e isaanitti agarsiisuudhaaf jarreen kana sadan fo'ate Phexros, Yohannisii fi Yaaqoobiin. Warra kana sadan egaa waan barbaade kanaafitu fuudheetu gara gaara dheeraa tokkotti ol isaan baaseedha. Gaara dheeraa ol ba'uun dadhabsiisaadha. Humna namaa fixaa, jilba namaa dadhabsiisa, nama dafqisiisa. Kanaaf yeroo gaaricha ol ba'an tarii maaliif dadhabnaa nuyi? Warri kaanoo boqotaa jiru, warri kaanoo taphataa jiru, bashannanaa jiru, warri kaanoo qabbaneeffataa jiru. Nuyi maaliifitu gaara kana ol dhiibnaa jechuun isaanii hin oolle. Sababiin isaa gaara dheeraa ol ba'uun ulfaataadha waan ta'eef. Yeroo dhaqanii ol ba'ani garuu sagaleen Waaqayyoodhaa akka jedhutti Iyesuus Kiristoos bifa ulfina isaatiinitu isaan duratti jijjiiramee jira. Kiristoosiin akkaataa kaleessa dheengadda arganii hin beeknetti arganii. Haaleluyyaa. Utoonni namoota 5,000 nyaachisuu arganiiru. Buddeena 5 fi qurxummii 2 duwwaa. Utoonni namoota baay'ee fayyisuu arganiiru. Utoonni hidhaa namoota baay'ee hiikuu arganiiru. Utoonni seexana baasuu arganiiru. Utoonni galaana gubbaa deemuu arganiiru. Utoonni du'aa kaasuu arganiiru. Utoonni humnaan dhaabatee barsiisuu arganiiru. Dhoksaa gurguddaa utoonni hiikuu arganiiru. Garuu akka kanatti arganii hin beekani. Amma fuulli isaa akka aduun ibsitutti utoonni ibsuu argani. Amma uffanni isaa adiidha, hin calaqqisa ture. Uffanni isaa surraadhaa fi ulfina addaatu irra jira ture. Arganii hin beekan isaan akka itti ulfina guddaa isaa arganii. Utuu isaan kana ilaalaa jiranii Museeniif Eliyaas dhufaniitu Iyesuusii wajjin dudubbachuu jalqabaniidha. Dudubbachuu jalqabanii. Kana gidduutti Phexros utuu isaanii Museef Eliyaasiif Kiristoos dhaabatanii utuu isaan walii wajjin haasa'aa jiranii dubbii isaanii gargar kuteetu akka kana jedhe, yaa Gooftaa jedhe, iddoo kanatti argamuun keenya attam gaariidha. Yoo jaalala kee ta'e godoo 3 ijaara, tokko siifi, tokko Museedhaa fi tokko Eliyaasiif ittiin jedhe. As jiraachuun keenya attam gaariidha.
iddoo kana hin deemnu nuyi shaakala akkasiin beennu kanaan dura muuxannoo akkasiin qabnu nuyi ulfina guddaa isaa agarre fuula keetu akka aduu ibsa ulfina guddaa isaa agarre wayyaan kee adii qaanqeedha hin calaqqisaa nuyi sagalee waaqarraa dhageenye warra kakuu moofaa keessaa hojjetantu dhufanii si wajjin haasa'utu isaan jiranii dhagaa jirra kana keessaa deemuu hin barbaannu kanarraa sokkuu hin barbaannu iddoo kana mixxiquu hin barbaannu ittiin jedhe asirrattiin isinitti himuu barbaada qabxiin konni guddaan iddoo ittiin jedhe asirrattiin isinitti himuu barbaada qabxiin konni guddaan iddoo kana jira Phexrosi gaaratti ol ba'ee sana mararsiifate Phexrosi gaaricharraa hin deemnu iddoodhuma kanatti godoo jaarraa godoo siniif hin ijaarraa waa'ee godoo isaanii hin dubbanne ofii isaaniitiif alayyuu jiraachuun hin dandeenye nuyi jechuu isaaniiti natti fakkaata gaaricharraa bu'uuni Phexrosi hin gammachiifne iddoodhuma kana teenyaa jedhe maal attam namatti tolaa iddoon kun jedhe iddoon waaqayyotti mul'atu firoota koo namatti tola iddoon waaqayyotti argamu namatti tola iddoon ulfina waaqayyoodhaa namatti tola maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u iyyuu malee iddoo sana mararsiifannee akka achi teenyu hin barbaadu waaqayyo yeroo hundumaa ulfina gara ulfinaatti nu waame waan ta'eef maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u ulfina nuyi har'a garra caalmaa ulfina biraatu jira mul'ata nuyi har'a garra kan caalu mul'anni biraa jira tajaajila har'aa kan caalu tajaajilli biraa jira jireenya har'aa kan caalu jireenyi biraa jira kanaaf waaqayyo gara fuulduraatti akka ati deemtu barbaada haleluuyaa gara fuulduraatti akka ati deemtu barbaada waaqayyo ulfinuma agarte mararsiifattee achitti akka haftu achitti akka dhaabbattu hin barbaadu waaqayyo galma kee iddoo sana akka godhattu hin barbaadu waaqayyo jireenya kristinaa jireenya fuula duratti adeemuuti maqaan waaqayyoo haa galateeffamu Phexros maaliif gaara kana mararsiifate qabxii gurguddaa sadiin isinitti hima maaliif mararsiifate tokkoffaan kaayyoo waaqayyoodha isarra jiru waan hin beekneef gaaricha mararsiifate dhuguma ulfina akkasii arganii hin beekanii dhuguma fuula Yesuus akkas ibsu keessaa ba'anii adeemuun namatti hin tolu dhuguma sagalee waaqarraa dhaga'anii dhiisanii deemuun namatti hin tolu dhuguma gaara ulfinaarraa deebi'anii si gadi bu'uun namatti hin tolu yoo maal hin ta'in yoo kaayyoo keenya akka ta'utti hin beennu ta'e Phexrosi akka ta'utti kaayyoon waaqayyo isarratti qabu waan galeef natti hin fakkaatu utuu galeeraaf ta'eeti gaara sana hin mararsiifatu ture waan itti waamame bira ga'uudhaaf fiiga ture Phexrosi macaafonni hin barreeffamin yookaan kitaabonni hin barreeffamin kitaabonni kakuu haaraadha isa keessa akka jiru hin beeku ture beektonni macaafa qulqulluu akka jiranitti hojii ergamootaa walakkaa Phexrostu barreesse jedhama ergaasaa isa jalqabaa ergaasaa isa lammaffaa Phexrostu barreesse macaafota sadiitu Phexros keessa jirachuudha macaafa nuyi qabnu 66 keessa macaafonni sadi Phexros keessa turani asumatti hafnaa yeroo jedhu macaafonni hin barreeffamin jiran kuni kitaabonni gurguddaa kuni kan waldaa kakuu haaraatiif hundee ta'u kuni kan hojjetoonni lallaboonni kakuu haaraa lallaban kuni kolleejjiiniif yuunivarsiitii gurguddaan kan irratti dhaabatu kuni utuu hin barreeffamin haafu jechaadha Phexrosi gaara kanarraa hin bu'u yeroo jedhu kan duwwaa miti Yohaannisiin yoo fudhattanii wangeela isaa isatu barreesse ergaasaa sadanuu isatu barreesse mul'ata Yohaannisiin isatu barreesse macaafota 5tu Yohaannisiin keessa ture Yaaqoobis ergaa barreesseera waldaa kiristaanaatiif macaafa tokkotu Yaaqoob keessa ture walumaa galatti gaa macaafni kakuu haaraa walakkaanii jarreen kana sadan keessa jiru isaan kana keessatti waaqayyo waan guddaa hojjetaa qopheessaa waan jiruufetu gaara ulfinaatti dhaqee ol baase achitti akka isaan hafaniifetu hin taane isarra dhaabatanii ulfina kan biraatti akka isaan tarkaanfataniif yookaan akka isaan darbaniif isaan garuu gaaricha mararsiifatanii har'a maal mararsiifattee laataati kana waaqayyotu naa kenne jettee dhuguma waaqayyotu sii kenne garuu achitti akka haftuuf miti kan waaqayyo sii kenne isarraa ajjettee isa taanutti akka tarkaanfattuuf sii kenne waaqayyo kanaaf kayyadeemi obboleessa koo kayyadeemi obboleettii koo inni lammaffaan Phexrosi ulfinni kana caalu jira jedhee hin yaanne waan isin dinqu iddoo kanatti Kiristoos ulfina fuula isaatii fi ulfina uffata isaarra jiru isaanitti agarsiise erga ol ba'ee booddee mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko irratti iddoo Phaaximaa jedhamu
magaalaa bishaan gidduu jiraattu keessatti dhufee Yohaannisitti yeroo mul'atu immoo ulfina adda ta'een dhufeetti mul'ate. Ulfina harka isaarra jiru hin arge, ulfina miilla isaatii hin arge, ulfina rifeensa isaatii hin arge. Guutummaadhumatti Yesuus ulfina isaatiinitu itti mul'ate jechuudha. Isa gaara kanarratti argan caalchiseetu itti mul'ate. Kanaafani ulfinni achi nagarre jira. Kanaafan jedheen ulfinni nuyi nagarre jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Phaawulos ergamaani nuyi akka Museedhaa hin goonu jedha. Nuyi akka Museedhaa hin goonu. Ulfinni gooftichaa nurraan akka calaqqisu goona malee jedheetu dubbata. Gara warra Qorontositti yeroo barreessu lammaffaa ergaa isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa Museen guyyaa 40 halkan 40 Waaqayyoon dura ture yeroo dhufu fuula Waaqayyoo argaa waan tureef ulfinni Waaqayyoo suni irra buufate. Namni waan argetti jijjiiramaa deema. Waan bira oole fakkaata namni waan itti yeroo isaa dabarse fakkaata namni maalitti yeroo kee baay'ee dabarsi taate eenyu wajjin ol taate deddeebiin kee akkamii. Museen namatti adda ba'ee guyyaa 40 halkan 40 Waaqayyo wajjin waan tureef bifi isaa hin jijjiirame. Israa'eloonni arguu dadhabanii fuula isaa. Aroon obboleessi isaa akkatti dhaabatee wajjin hin tajaajilu dhabe. Haaleluyyaa. Kanaaf golboobbadhu ennaan golboobbatanii. Phaawulos egaa keede nu akka Museedhaa hin golboobbannu jedhe. Nu akka Museedhaa ulfinicha hin dhoksinu jedhe. Ulfinichi nurraan akka calaqqisu goona malee ulfinaa gara ulfinaatti sin adeemna jedhe. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ulfinaa gara ulfinaatti waamamne nuyi. Ulfinaa gara ulfinaatti waamamte ati. Ulfina isa tokko keessatti akka haftu miti. Ulfina isa taanutti akka itti dabartu barbaada Waaqayyo. Phexros egaa isa kana dagate ulfinni kana caalu hin jiru jedheen waan yaadee fi gaarichumarra taa'u mararsiifate. Har'a iddoo teessee jirtu kan caalu jira. Kanaaf ka'iitii adeemisiin jedha Waaqayyo. Ka'ii adeemisiin jedha Waaqayyo. Sadaffaa irratti Phexros namootaaf hin yaadu ture. Ofiisaa duwwaadhaaf yaada. Ofiisaa duwwaadhaaf. Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 6 yeroo kenneef sana kan inni jalqaba irratti dubbate of dhiisaa jedheen of dhiisaa. Namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate ofiisaa dhiisu. Phexros garuu iddoo kanatti ana isatti tollaan waa'ee warra sagalii warra isaa wajjin waamamee bartoota warra kaanii dhimma hin qabu jechuudha. Asuma teenya yeroo jedhu warri sagalii dhimma isaaniiti jechuusaati. Asuma teenya yeroo jedhu Yesuus Kiristoos gaara isaarra taa'uudhaaf hin dhufne. Yesuusin gara biyya lafaa kan fide waa'ee kootiif waa'ee keessanii. Garuu inni anaannatti tollaan jechuusaati Phexros. Anaannatti tollaan. Anaanaa taanaan an qabbaneeffannaan an ulfina kana agarraan waa'ee warra kaanii dhimma hin qabu jechuusaati. Waa'ee keenya yaaduu hin dandeenye Phexros. Yesuus Kiristoos garuu waa'ee keenyaaf jedhee teessoo ulfina isaatii dhiisee dhufe bara baraan maqaan isaa galateeffamu. Kanaaf iyyuu ulfinni kamiyyuu kaayyoo sanarraa isa hin deebisu isa. Gaara ulfinaa isa eenyuyyuutti ol ba'uu hin dandeenye sanarra ture Yesuus. Teessoo abbaa isaarra taa'aa ture Yesuus. Isa dhiiseetu dhufe. Kanaaf godoo Phexros keessa jiraachuudhaa jedhee Yesuus kaayyoo isaa dhiisu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Godoo si ijaarraadhe isa ulfina guddaa dhiisee dhufe Yesuusiifitu godoo ijaarama. Namni waan guddaa yoo namaa godhe godoodhuma namatti geeddara. Jireenyi biyya lafaa kun eessayyuu jiraadhaa. Warri biyya guddatees warri biyya hin guddannes jiraatani. Jireenyi biyya lafaa jireenya godooti. Inni badhaadhaanis inni hiyyeessas inni baratees inni hin baratinis walumaa galatti jireenyi biyya lafaa jireenya godooti. Kanaaf godoo 3 ijaarraadhe. Yesuus garuu isa caalutu waa'ee keenyaaf jedhee dhiisee dhufe. Bara baraan maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoota koo nuyis namootaaf yaaduu danda'uutu nurra jiraata. Namootaaf yaaduu. Kaayyoon keenya homaattuu akka hin geeddaramne yookaan immoo ulfina xixiqqoo agarreen qabamnee akka namneef deemuutu nurra jiraata. Yesuus araara isaatiin itti goree ka'aa gadi buunaa jedheen. Gaaricha irraa isaan fuudhee gadi bu'e. Ka'aa gadi buunaa. Araara isaatiin Waaqayyoo irra isin itti goroo. Iddoo isaan mararsiifatanii isaan fuudheetu gadi bu'e. Hojiin godha jiraa ka'aa gadi buunaa jedheen. Yoo gabbuutanitu kaayyoon Waaqayyoo isin irratti raawwata. Kaayyoon Waaqayyoo isin argata. Uumamuu biyya lafaa dura waa'ee keetiif inni Waaqayyo kakate. Inni Waaqayyo waa'ee keetiif macaafa isaa irratti barreesse suni yoos raawwata ka'aa gadi buunaa jedheen. Yeroo isaan gadi bu'anii akka jedheen mul'ata argitan kana amma ilmi namaa du'ee du'aa ka'utti nama tokkotti iyyuu hin himina. Isaan abboome.
waa'ee du'a isaa dubbataatu gaaricharraa gadi bu'e. Gaaricharratti fuulli isaa utuu ifu argani. Inni garuu fuula koo utuu ibsuu isa argitan sanatti amma qoraattii gonfootutti kaa'ama. Utuu dhiigirra dhangala'ummoo arguudhaaf jirtu jedheen. Sila uffati kootu calaqqisu utuu addaatu argitani. Amma garuu uffata bildimmaa utuu natti uwwisanii isumayyuu immoo narraa fuudhanii qullaa kootu na dhaabanii anna koo guutuurra utuu dhiigi dhangala'u arguudhaaf jirtu jedhe. Si'a tokko gaara irratti ol baa gaara ulfinaatti si'a tokko immoo gadi bu'aa waa'ee keenyaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Phexros faagaa gadi bu'anii kanaaf Waaqayyo inni araara isaatiin isaanitti goree ka'aa gadi buunaa jedhe har'as iddoo nuyi jirru gannu buusee gara yaada ofii isaatii barbaadutti nu fuudhee adeemuu barbaada. Namoota tole jiran akka itti geggeessa, namoota didan immoo karaa biraatiin geggeessa. Firoota koo kanan isinitti mee dhaaba. Daawiti yeroo inni Goliyaadin ajjeese Israa'eloonni garaan isaanii Daawititti gammade. Daawiti dhaqee kiraara rukutaaf mootichaaf waan ta'eef hafuuramaa waan irraa qabbaneessuuf mootichi Saa'olis guddaatti gammadee ture. Fuudheetu hangafa kumaa godhee isa dibe. Utuu jaalalli Saa'oli amma dhumaatti itti fufeera ta'eeti silaa Daawiti hangafa kumaa ta'ee hafa ture. Kanaaf iddoo sanatti akka nafneef jedheetu Waaqayyo maal godhe? Saa'ol akka inni jibbu godhe. Saa'oli qooda Daawitiin jaallachuudha. Daawitiin jibbuu jalqabe. Daawitiin ari'achuu jalqabe. Yeroo tokko tokko iddoo nuyi ooyifannee taa'uu barbaannu, iddoo nuyi mijeeffannee taa'uu barbaannu, iddoon sun yaada Waaqayyoo biraa nu hambisa yoo ta'e Daawit mootummaatti barbaadame hangafa kumaa ta'e hafuu barbaada sababa ta'eef dhufeetu dide. Waaqayyo Saa'olin irratti kaase. Yoosefinis akkuma kana mootichi mana isaa keessatti ulfina guddaa kenneef. Achumatti mana mootii irratti hangafa ta'e hafa ture. Yeroo sana Waaqayyo haadha manaa mootii irratti kaase manicha sana keessaa ba'e Waaqayyo waan guddaatti barbaade sababa ta'eef isa tokko tokko balbalatti cufeetu iddoo sanaa kaasa. Isa tokko tokko immoo sagalee isaatti ergeetu kaasa. Har'a Waaqayyo gara ulfinaatti si barbaada. Maqaan Waaqayyo haa galateeffamu. Asuma irratti naaba namoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu keessanii ittiin fudhanne yoo jiraattan iddoodhuma jirtanitti afaan lama naa wajjiniin kadhadhaa. Akka jedhan duukaa bu'aa yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Har'a cubbuu koof daddarbaa koo naa dhiifsi. Kunoo gara kee dhufeera maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Maqaa Gooftaa Yesuusin ameen. Kadhata kana warri kadhattanii Yesuusin kan hin beekne waldaa naannoo keessan jirtutti dhaqaatii of kennaa. Waaqayyo isin gargaara. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torban har'aa sagantaa kana fakkaatuun deebinee wal agarra. Nagaa Waaqayyootti.